waamicha deeggarsaa addee ayyaantuudhaaf taasifame. Harargeetti namichi haadha warraasaa asiidhaan gube ammallee seeraan gaafatamuu dhabuu maatiin komataniiru. Dhimma kanaan wal qabate odeeffannoo qindeeffannee qabna hanga xumura sagantaa keenyaatti ni waliin tura. Godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaatti ji'a lamaan dura namichi haadha warraasaa asiidhaan gube miidhee ammallee seeraan hin gaafatamin jira jechuun maatiin komii akka qaban BBC'tti himaniiru. Dubartiin Ayyaantuu Mustafaa Taayyee jedhamtu manuma isheetti abbaa warraashee obbo Ariifee Aliyii Huseen nama jedhamuun miidhaan kun irra ga'e. Abbaa Ayyaantuu kan ta'an obbo Mustafaa Taayyee yakki raawwatame akkana hamaa ta'us nama yakka kana raawwate seeraan gaafachuuf hojiin hojjetame garuu akkana laafadha jedhaniiru. Asiidiin nama gubuu caala rasaasaan nama obbaafachiisuu wayya kun yakka hamaadha. Akka yakkichaatti silaa hordoffii cimaan taasifamuu qaba ture jechuun xiyyeeffannaan gama qaamolee nageenyaan kennameef laafaa ta'uu himaniiru. Isheen hojjettu waajjira geejjibaatti. Waajjira mootummaa waan ta'eef poolisii waliinis ni hojjetu. Lammaffaa yakki sukkaneessaan kun kan raawwatame dubartii irratti. Kana hundaa namni xiyyeeffannaa kenneef hin jiru. Obbo Mustafaan taatee mudate ilaalchisuun odeeffannoo jiru hunda poolisiitti himaniiru. Isaan garuu salphisanii ilaalan. Lola maatii, lola jaarsa fi jaartii godhanii ilaalan jedhan obbo Mustafaan. Jalqaba wayitaa yakki kun raawwatu bilbila suuraa fi odeeffannoo waa'ee namichaa hunda waajjira poolisiif kenneera. Isaan xiyyeeffannaayyuu ittiin kennine. Obbo Mustafaan poolisiin suuraa nama kanaa baay'isee bakka hundatti facaasee akka seeraan to'atamu godha jedhanii abdatanii akka turan himaniiru. Waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii rakkoo dubartoota irra ga'u qolachuuf dhaabbate wayitaa yakka sukkaneessaan kun dubartii kanarratti raawwatu hojii irraa eegamu hin hojjenne jechuun obbo Mustafaa Taayyee ni komatu. Furmaata dhabnaan gama miidiyaa hawaasummaa dhimmi kun xiyyeeffannaa akka argatu suuraan nama yakka raawwate kunis akka maxxanfamu gochuu himanii hundinuu kan jalqaba wayitaa yakki sun raawwaterraa eegalanii hanga yoonaa homaa hin hojjetin amma erga dhimmi kun miidiyaa irra faca'ee sossoo'uu eegalan jedhan obbo Mustafaan. Namni akka sukkaneessaa akkasii dhala namaa irratti raawwate yoo hangam miliqellee xiyyeeffannaa addaa itti kennamee to'atamuu qaba kan jedhan obbo Mustafaan nama kana garuu miliquu fi jiraachuu isaayyuu namni addaa baase hin jiru jedhan. Maatii nama kanaa magaaluma Kombolchaa akka jiraatanii fi obboleessi isaa tokko magaalaa Adaamaa jiraachuu himanii as haadha fi obboleeyyan dubaraa qaba. Obboleessi takka Adaamarra jira. Haati sodaattee mana gadhiistee badde garuu mana keessa eessummaan isaa jiraataa jiru. Kana hunda poolisiin qoratee adda hin baasne jedhan maanguddoon kun. Obboleessa isaa kanatti bilbilanii akka irraa iyyaafatan itti himeen ture. Qaamni seeraa garuu kana hin raawwanne jedhu obbo Mustafaan. Namni haadha warraasaa irratti asiidii dhangalaasee obbo Ariifee Aliyii Huseen magaalaa Kombolchaa keessa baajaajii oofaa ture. Nama qaama konkolaataa beekuu fi hojiinsaas konkolaataan wal qabatu waan ta'eef carraa salphaatti asiidii argachuu ni qaba. Asiidiin haala kanaan miidhaa namarraan ga'u kan wayita baatiriin konkolaataa du'u ittiin kaasuuf fayyadaman akka ta'e quba qabaachuus obbo Mustafaan dabalanii eeraniiru. Namni kun baatirii baajaajisaaf jedhee asiidii waan bituuf sanarraan ol kaa'atee dursee qophaa'eera. Akka carraa guyyaa inni akka kana raawwatu magaalaa guutuu keessa ibsaan kan hin turre ta'uu ibsanii battallaa sana haala kanaan miliquus ergasii garuu qaamni nageenya hordofee seeraan to'achuuf yaale hin jiru jedhaniiru obbo Mustafaan. Akka obbo Mustafaan jedhanitti yeroo tokko obboleeyyan isaa nama asiidii jaartii isaa irratti dhangalaase poolisiin qabee guyyaa 3 hidhee gadhiise. Ergasii amma miidiyaa hawaasummaa irratti dhimmi kun ijoo dubbii taanaan hordofuu eegalan jedhan. Obboleettiin keenya suuraan ishee armaan gadiitti argamu kun addee Ayyaantuu Mustafaa yookaan Obsituu jedhamuun beekamti. Jiraattuu godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa ganda Malkaa Rafuu Araddaa Duwwaa 2 kan taate bara 2008 abbaa manaashee obbo Ariif Aliyii duukaa gaa'ila dhaabbattee waggoota 8 darbaniif wal faana jiraachaa turan. Ijoollee dhiiraa 2 godhataniiru. Amajjii 15 bara 2016 halkan keessaa sa'aatii 9:00 irratti abbaan manaa Ayyaantuu obbo Ariif bakka isheen raftee jirtutti asiidii itti naquun balaa irraan gahee jira. Galgala irbaata nagumaan nyaannee jechoota hamaallee afaan wal jalanuun darbine nagumaan rafne. Kana dura sababa inaaffaan walitti bu'iinsi yeroo baay'ee uumamee beeka. Guyyoota baay'eefis na doorsisee beeka. Garuu gocha gara jabeenya akkasiin irraan gaha jedhee yaadee hin beeku jetti Ayyaantuun.
ayyaantuun hamma yeroo kanaatti hospitaala riiferaala Hiwoot Faanaa Yuunivarsiitii Harmaayaatti yaaliin gaggeeffamaafii jira. Balaa kanaanis dugda ishee, fuula ishee, qaamota ishee biroo irratti balaan cimaan sadarkaa sadaffaa akka qaqqabe Dooktarri Pilaastik Sarjarii Hospitaala Hiwoot Faanaa Giruum Masarat himaniiru. Akkasumas qaroo ishee yookaan ija ishee gara mirgaa guutumaan guututti akka dhabdee fi rakkoo xiinsammuu cimaaf akka saaxilamtes ibsaniiru. Balaan kun kan ishee qaqqabe ji'aa fi torban 3 duraadha. Yaaliin gahaa ta'e saffisaan barbaachisu argachaa waan hin jirreef lubbuu isheefillee sodaachisaadha. hospitaala sadarkaa olaanaa fi balaa ishee irraan gaheen wal qabatee yaala barbaachisaa fi gahee ta'e kennuufitti dabarsuuf deeggarsi ishee barbaachisa haga biyya alaa deemtee yaalamutti. Maatiin ishee fi firoonni ishee humna ittiin ishee yaalchisuuf waan hin qabneef akka sabni bal'aa fi gara laafessi cinaa dhaabatuuf iyyataniiru. Yakkamaan balaa kana irraan gahees hanga ammaa eessa akka jiru bira hin qaqqabamne. Qaamni seeraa dhimmicha kana qabate hordoffii seeraa quubsaa akka gaggeessaa hin jirre maatiin miidhamtuu komii dhiyeessaniiru. Loomiin 50 nama tokkoof ba'aadha. Nama 50maaf faaya akkuma jedhamu hundi keenyaa Oromoon biyya alaa fi keessaa humnaa fi dandeettii qabnuun hundaan cinaa haa dhaabannu. Sheer walii gochuunis lubbuu obboleettii keenya haa baraaru. Lakkoofsi herreega baankii daldala Itoophiyaa 10,000 76 81 8952 kan baankii Awaash Duwwaa 1 42 51 31 35 79 800 Ahmedan Abdurrahman Musa jechuun galchuuf ni dandeessu. Bara dhalli namaa bineensa caala garaa walitti jabaate sammuu dhabee dheekkamsa rabbii ofitti waamuu irraa jira. Balaa fi dhiibbaan shamarran irraa ga'us yeroodhaa yerootti dabalaa akka jiru beekamaadha. Hundi keenya saala fi gandaan osoo waliin qoodin gocha kana haa balaaleffannu. Dirqamni isa biroo dhaabbata shamarranii fi daa'immanii qofaaf dhisnee taa'uun gatii nu kaffalchiisa. Rabbi qalbii yaaduu fi hubatu nuuf haa kennu. Jaalalaa fi wal danda'uun wal bukkee nu haa tursu. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf qindeeffanne kana fakkaata. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti. Chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Waan nu daawwattanii fi nu dhaggeeffattaniif guddaa isaa galatooma.